Galatoomaa asham alaamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaarti kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun riittaashoodha. Dargaggoo Gammachuu Xaafaa jedhama. Ogummaa afur bakka tokkotti qabachuudhaan wantoota babbareedaa ta'an hojjechaa jira. Inni muuxannoo isaa isiniif qooda. Isin sagantaa kiyya haga xumuraatti kan daawwattan ta'e turtii bareedaa ni taasiftu. Gama ogummaa daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Rittaa qopheessaaf dhiyeessaa Rittaa Taaddalaati. Uffataan yeroo maraa kanatti kan miidhagsu magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaar jedhatti kan argamu Abbuukii Pirootokool guddaan galateeffadhaan Rittaa Shoo. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu boodatti deebinee jirra. Rittaa Shoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan. Keessummaan kiyya har'aa dargaggoo Gammachuu Xaafaa gama ogummaa sadii fi isaa ol bakka tokkotti qindeessuudhaan dargaggoota keenyaaf fakkeenya kan ta'udha. Gammachuu Xaafaa baga nagaan naa dhufte. Hayyee baga nagaan nu eegde. Ciisee jennu. Hayyee. Gammachuu Xaafaa gara ogummaa aartii kanaatitti akkamitti dhufte kan jedhu kana qoqqoradheen jira. Mucaa Wanjiiti. Ijoollee Wanjii aartii kana keessatti shoora olaanaa akka qabdan ni beekama. Kiroogiraafar yookaan leenjisaan shubbisaa Buleeyyii Abbabaa Tolosaa wajjin biyya tokko dhalootaan natti fakkaata. Lamaan keessanuu Shankora Wanjii Adaamaadha Wanjiitti Shankora deddeebisaa ta'uu dinnaan gara shubbisaatti seentanii dhagaye. Mee aartii kana akkamitti jalqabdi gamme? Egaa aartii gaafan jalqabu aartiin jalqaba kennaa uumamaati. Uumamumaan aartiin kun maatii kiyya guututu aartii kana keessa jira jechuun danda'a. Waan uumamaa jechuudha. Yaa aartii uumamaan qabdu sana shaakalaan fooyyessuu dandeessa malee aartiin uumamaan maatii keenya keessa jira. Hojii tokko waliin hojjennee turre sirba Mokonnin akkas maqaa isaa dagachuu hin danda'a amata 5 dura. Kilippii sana Wanjiitti deemnee gaafa hojjennu ati maatii kee akka ta'an natti himne garuu namoota sani baay'ee tokko dinqisiifachaan ture. Ergasii garuu amata tokkoof maaloo kana TV irratti sirba san gaafan ilaalu kun barra haadha Gammachuuti abbaa Gammachuuti obboleewwan isaati naan jedhan maatii guutuun kilippii san keessatti bifa ajaa'iba ta'een hirmaattan. Sirbicha irratti maazarii fi faazarii qofa miti. Obboleewwan koos dubartoota 2 jiru achirra. Nama 4 nama 5 taanee hirmaannee jechuudha. Maal kiroogiraafii hundi isaa fudhattan kan haati Gammachuu fi abbaan Gammachuu sirba kanarratti akkamitti isaan akka shubbisan maatii aartistii waan ta'aniif isa xiqqoo ishii daawwadhaati dubbii jalqabetti fufagameen. Gamme haati kees abbaan kees hundi isaaniitu ciccimoodha. Kun dhugaa maatiidhuma aartistii keessaa akka baate hubachuu ni danda'ama. Aartiitti gaafan seenu kilippii kana laaluun jaalladha. Kilippii kana laaleen manni farsoo wayii jirti Wanjiitti jechuudha. Mana farsoo kana dhaqeen isaan kilippii kana banuu farsoo gurgurachuu namni farsoo isaanii sana dhugaa kilippii sana laalaa farsoo isaanii irraa dhuga seene. Ani dhaqeen taa'ee nan laala. Waan achitti laalaa oole sana galeen riitimii ilkaan kootitiin mana ispiikaris jibbaasinis yeroo sana kan jiru waan ta'eef riitimii ilkaan kootitiin godinaalee hundaa riitimii ilkaan kootitiin galgala jechuudha. Ibsaa ibseen gaaddidduu kootti garagalee riitimii ilkaan kootitiin shubbisa. Waan achitti ilaalaa wali sana. Gaaddidduu kee hojii waliin hojjettee? Namni ilaalu hin jiru kophaa kun kireeffadhee barachaa jira. Elementariin baradhee sana. Gaaddidduu kootti garagalee
of ilaalaa shubbisa. Kun akkanaa socho'uuf harka kiyya akkas godheen shubbisa ture. Maaliif namni yoo sana kaa ogummaas namni akkasitti ogummaa kana jedhee namaa kennu sun jiru. Leenjiin Sana booda gumii yaadaaf dagaagina afaan Oromoo jedhu tokko mana barumsaa achumatti eegalee osoo isa hojjedhu Dassaaleny Jimaatiin wal agarre. Walisaa Dassaaleny Jimaatiin wal agarre. Dassaaleny namoota akka kitii dandeettii aartii qaban namoota hedduu kallattii akka agarsiisan beeka. Caraadhuma kanaan galatoomsiin jaa. Anis baay'een galatoomfachuu barbaada. Yoomiyyuu iddoon deemu irratti yaa'u nan kaasa kana. Maaliif bakka dhugaan jirtu kaasuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Beekamtii walii kennuun baratamuu qaballee. Maaliif ani kaayoo sanas uumamumaan sabaaf sablammoota kana hojjechuu jaalladha. Guutumaan guutuutti hojjetta. Amma sirba afaan Amaariffaatiin shubbisa naannoo Gojjaam jiru kana osoo shubbistoota keenyaaf bante baay'een isaanii badaan danda'an. Gammachuun sabaaf sablammii mara normaalii biyyoota garaagaraas naannooftee hojjettee jirta. Dandeetuma addaa waan qabduuf. Artistiin tokko immoo artistii naannoo tokkoo ta'ee daangee dhaabachuu qaba jedhee yaadu. Oromoo irraa kan argamte artistii federaalaa kun artistii Itoophiyaa ta'uun bareeda jedhee yaada. Waa hunda beekuun nama miidhu waan ta'eef gammee. Aartiin afaan addunyaati miti ture. Kanaaf ati bakkuma si barbaadan sanatti deemtee hojjechuu qabda. Aartii jechuun erga keessa keesseene waan aartiidhaan wal fakkaatu hunda osoo beektee si fayyada malee si miidhu. Shubbisa afaan Oromoo akkasumas kan sabaaf sablammii waltajjiiwwan gurguddaa irrattis ta'e kiliippiiwwan dhuunfaa irratti namoonni aartii Oromoo kana sirriitti hordofan si beekan jedhee yaada. Kiliippiiwwan 50 ol hojjeteera gammachuun naan jedhan. Isa hin caalaa? Naannuma sadii 50 akkas. Waan ajaa'ibaati. Daarektingii kana keessatti yookaan kiroogiraafii keessatti hirmaatteetta? Kiroogiraafii sirboota baay'ee hojjedhee jira. Sirboota hojjedhee baay'inni isaa kanan kiroogiraafii irratti hojjedheedha malee kanan shubbisaan qofa irratti filatamee hojjedhe sirba muraasa. Baay'inni isaa sirboota ofii kiyyaa kiroo irratti hojjedheera jechuudha. Urjii Adaamaa hawwisa Urjii Adaamaa keessatti amata 5-4 akkas tajaajilteerta naaf fakkaata. Ammas achuma jirtaa? Baandii Urjii Adaamaa hojjechaan jira. Sana keessatti naannoo waggaa 6 guutee jira baandii Urjii Adaamaa erga jalqabe. Waltajjii gurguddaa waliin hojjetteetta? Waltajjii gurguddaa waltajjii jiru kam irratti iyyuu shubbisaan hin hirmaanne jechuudha. Baay'ee bareeda gammee. Egaa xiqqooshii turtee amata 8-7 akkas tajaajiltee shubbisa kana keessatti wantoota babbareedaa hojjettee jirta. Ergasii gidduutti gara weellisummaatti dhufteefte. Kiliippii sadii immoo akkasiin qabda. Sirba kana beektaa akkuma duratti maatii keechaa siin jedhe sana maatiin kiyyaa ammaan tana osoo muuziqaa bantee fi baadiyyaatti samma gaafa qaammee gaafa masqalaa kanan sirbina. Uumamaa waan nu keessa jiruuf hin beekta sirboota 2 kanan hojjedhe. Sirboota kanan hojjedhe fedhii keessa kootii ibsuuf malee uummataaf miti baay'ee. Maaliif dandeettiin koo uummataaf weellisummaadhaan gahaadha jedhee waan hin madaaliniif hagas mara weellisummaatiin xiyyeeffanne. Sirba waa'ee koronaa guyyaa 2tti kan xumurame. Yeedaloos, walaloos, kiliippiis, editingis waa hunda halkan guyyaa hojjettee miidiyaalee garaagaraa irratti akka ajaa'ibaa deemaa ture TVdhaan. Waa'ee koronaa kana yeroon hojjedhu sirba tokkotu hojjetame. Akkuma dhukkubichi seeneen sirbi an jalqaba galgala dhaga'eeni sirbichi dhaga'eeni shwaa fittaggan jedhu sun hin jiru sirba Amaariffaa. Isa dhaga'een galgala maaliif afaan Oromootiin hojjetamee uummanni Oromoo sirbaan waan dhukkubicha kan ofirraan maaf hin eegne kan jedhu sana galgalan yaade bariinan Girmaa Tashoomaan beektaa daariktara shubbisaadha waan maramu jechuudha olollee Girmaa baay'ee barreessa bilisuu bibbiikumuudhaaf barreessaa waan jiruuf nama dheeraa koo waan ta'eef nama yaaddeeni waliin teenye bariisaa ganama aga saa jaan barreessine saa booda istuudiyoo deemne miliyoon bira sa'aatii booddee hin deemneen seenne bariisaa hin baafne. Bariisaa baafnee gaafuma baasne sana galgala sana immoo guyyaa lammataa kilippicha irratti waraabne. Kilippichis iddoo baay'ee deemnee naannoo poostaa sanatti kan waraabame hojii baay'ee ariifa guyyaa 2 keessatti jechuudha. Ergaan isaallee wantichi waan akkas yeroo namaa kennu miti yerootti gaafa hojjetamu akka gaariitti bareedatee jira. Yeroo xiyyeeffannoo akkasuma irratti kennitu miti uummata baraaruu waan ta'eef dafteetuma hojjette kilippii isaa. Dafnee kilippii irratti waraabne. Kabajamtoota daawwattoota kennaa sirba gammachuu xaafaa keessaa sirba tokko itti bohaaraati gara gaaffileetti aanutti ceena.
gara ogummaa sadaffaatti ce'uuf jenna. Gidduutti sirbarraa as deebitee DJ ajaa'ibaa taateetta. Cidha sagantaa garaagaraa akka ajaa'ibaa hojjechaa jirta. Sooshaal miidiyaa irratti namoonni baay'ee suuraawwan kee hojiiwwan kee sheer gaafa godhan nan arga. Gara ogummaa DJ kanatti immoo maaltu si gashi? DJ sababni itti milkaa'eef aartiin muuziqaa fi lapheen namaa walitti dhufeenya qaba. San jechuun dura riitimiinis maaliinis hundi kiyya keessa koo jira. Sana jechuun fedhii namaas nan hubadha. Fakkeenyaaf amma ati DJ qofa waan taateef sirbuma DJ sana waanuma sitti dhaga'ame qofa miti kan uummataaf banuu qabdu. Tokkoffaa iddoon jirtu murteessaadha. Sirba akkamii akka bantuuf jechuudha. Sirba akkamii akka bantu jechuun sirba nama sana bashannansiisuu danda'u jechuudha. Sirba ati bantu uummata deemteef sana bashannansiisuu waan qabuuf isaan gammachiisuu waan qabuuf iddoon deemtu sun murteessaadha. Namni hojjetuuf sunis murteessaadha. Fakkeenyaaf amma DJ'n tokko osoo sirba shawaa bareeda tokko bantee odumni ittiin shubbisee hin quufiin ingiliffa tokkotti gadi lakkistee xaarmusiidhaan sidhaa. Of eeggannoo barbaada. DJ jechuun baay'ee namatti salphaa fakkaata. Hojii baay'ee ulfaataadha. Sirba laaptooppii guuttee osuma qabdu waan bantu dhabda. DJ irratti waan ani mudannoo tokko sitti himaa of eeggannoo barbaada DJ'n kun. Abbee yeroo baay'ee nan kaasa Saajin Abbabaa DJ kana ni hojjetaa iyyuu hoteelota gurguddoo keessatti. Gidduu tokko hoteela tokko keessatti halkan gaafa hojjetu namni xiqqooshi gaafa tableetti tolaa jiru gaafa ho'ifatu sirboota kana walitti hiitanii non-stop gootanii fooldaridhuma keessaa DJ soofteerii kana keessatti gadhiiftanii uummata wajjin haalitti taphattanii jira. Abbeen sirba kana walitti qabeetuma non-stop keessa gadhiisee uummata wajjin gaafa shubbisu abbaan hoteelichaa immoo dargaggeessa guddaa kana warra sibiila kaasu kana gidduutti namni akka ajaa'ibaa bakka taphachaa jirutti nay miyyee maramee jedhu masmuuriin jitte. Uummanni hoteela keessa jiru hundu halkan sadiin akkanumatti animeeshinii dhumatee staak ta'eetuma dhaabatee hafe. Amma booda irratti abbaan qabeenyicha aarii guddaa keessa ta'ee akkuma dhufee namichi guddaa sana Abbabaa kana qabeetuma ol fannise. Fannifnaani abbee shamizii kaawwattee suutettee mattaawaqaa shamizii keessaa akkana baaftee qas bilaa ordeenyaa siraa laqa Abbabaa nan jette. Suutee lafa kaa'ee jaarsummaan gidduu seenee akkasitti araarsan jedhan. Dhugaadha. Amma non-stop gaafa gootu normaaluma fuuldura guutuu fudhattee non-stop gochuun qabdu. Waan akkanaa kana si mudata waan ta'eef. Sirban barbaadu sana kiliik godhan isa keessaa baasee virtuaalatti galfadhe tokko malee guutuma isaa fuutee achitti galchite taanaan hin ta'u. Ani tokkoffaa milkaa'uu kiyyaaf afaan beekuun koo na fayyadee jira. Afaan Oromoos nan beeka, Amaariffas nan beeka, waan inni jedhu nan beeka. Ingiliffa gamjeetu. Ingiliffa. Sana jechuun afaan lamaanuu beekuun kee maal akka bantu maal akka banuu fi qabdu maal akka jedhu waan beektuuf si fayyada. DJ'n baay'een amma waanuma shawaa rukuttaa qabuuf qofa gadi lakkisee raawwatee yoo inni jedhe ergaan isaa akka birate yeroo amma kana mazmuurri inni samma sirba shawaati wal fakkaachaa jira beekte. Namni eebba hoteelaa gidduutti faarfannaa waaqaatiin galateeffachuu barbaadata. Gaafa akkaataatti gaafatamte illee hin jira. Shilingii ittiin baasne. Laaptooppii kiyya keessaa nashiidaan jira, manzuumaan jira. Mazmuuriin ortodoksii kun immoo kan cidhaa jira, noormaaliin jira. Maaliif sagantaa hunda waan hojjennuuf waan hundaa qopheeffanneeti. Namni si gaafata garuu. Shawaa shubbisaa turanii na gaafachaa turan, deddeebi'ee na gaafachaa turan. Shilingii ittiin baafne, Shilingii ittiin baasnee baninaan jedhan. Lamaan tokko walirra godheen banee fi namni baay'een immoo yeroo tokko sirba waan itti fakkaatuuf dura shawaadhaan shubbisaa turanii kunillee shawaa ture sirba haaraa arganii jedhee tumattumaan. DJ ta'uudhaaf wantoonni barbaachisoo ta'an maaliin beekumsaan of eeggannoodhaan meeshaaleedhaan maaliif DJ'n amma 40 hanga 100 sagantaa garaagaraa irratti hojjechaa akka jirtan nan beeka inni dhoksitan malee. Tarii kanarratti waan natti himtu jira. Fedhii namaa eeguu qabda. Waan bantu sana immoo abbaan sunis beekuu qabu. Waan hin taane yoo ta'e, waan shakkitu yoo ta'e, abbaa manichaatiin yookiin abbaa dhimmichaatiin mari'achuu qabda. Eegalee
waan ana kan achitti na waame abbaa sana abbaan sun waan barbaadu banuu qabda. Namichi waan siyaasa taanis namni gidduutti si gaafatuu fi waan taanee si gaafatan ati waanuma banuu barbaaddeef qofa hin bantu waanuma bani sin jaaniifis hin bantu. Of eeggannoo DJ tokko kana. Of eeggannoo guddaa gochuu qabda DJ irratti. Sirbati bantu gatii si kaffalchiisuu waan danda'uuf jechuudha. Kanaaf waan sirboota hunda qabachuu qabda. Sirboota hunda qabaachuu qabda. Laaptooppii yaa kanatti amma boqoqtutti. Cinaatti finishiishan ijaa baannee deemne malee. Eebbootee guddaa tokko irratti DJ'n sirba kana hin babbanaa. Afaan Oromoo kana badaa hin beeku. Uummanni seenaa jira. Abbaan hoteelichaas hin deddeemaa. Amma haaluma caalbaasiin jalqabamee ho'uu jalqabu sirba tokko hin armanne galgalaa'ee ka'een galla. Osoo iseen immoo abbaa qabee hiicaa jiru DJ biyya nyaadhu uummanni garaa seenaa jira. Galgalaa'ee hin galleettaanidha. DJ fana saggeessa ari'e. Ogummaan DJ kun of eeggannoo guddaa sirba beekuu bakka sirboota bakka itti bantu beekuu waan akkasii kun barbaachisaadha. Ogummaa guddaa ta'e tokkoo fi thank you siin jechuu kana itti barbaadu diikoorii yookaan immoo sagantaawwan garaagaraa faayessuu inuma jira garuu aadaadhuma keenya kanaan diikooriin maaliif hin jiru meeshaaleen faayaa Oromoon itti fayyadamu kun kan aadaa hin jiru baay'ee babbareedoo kataan kan xiyyeeffannaan ittiin kennamne isaan kana fufunaantee galmoota gurguddaa illee haala itti faayessuu dandeessu diikoorii aadaa Oromoo kana bifa bareedaa ta'een hojjechaa jirta. Gama kanaan waan qaawwi jiru maanni cidha irratti fakkeenyaaf misirrichiif misirrittiin uffata aadaatiin bareedanii dhufanii gaafa waltajjii irra taa'an garuu duuba isaanii diikoorii faranjiitu jira waan aadaa kana wajjin wal dhiituu fi badaa kan hin miidhagne. Amma garuu diikooriin yookaan baakgiraawundiin illee aadaadhuma Oromoo kana wajjin eenyummaa keenya wajjin kan wal fakkaatu hojjechaa jirta. Kanaan galatoomii jabaachuu qabdee yaada. Akkaataa itti fayyadamuu fi bakka itti fayyadamu irratti hanqina ni qabaanna ta'a malee. Wanti hundi guutuu ta'e kennamee jira Oromoodhaaf jedhee yaada. Diikoorii kan wajjin wal qabatee faayaawwan Oromoo kan baanii fi kan hin baane baay'eetu jiru. Soquun garuu barbaachisa. Even bakka Oromoon itti jiraatu wantoonni jiranillee faayaa haalitti ta'anii jira. Qe'ee Oromoo bira gaafa deemtu mana simbirroo gaafa ilaaltu akkasumas qonnaan bultoonni keenya waa migira wayitiin dhaanii aduutti of dhoowwatan kana inni illee diikoorii keessatti gahee ni qabu argaa jira koofiin. Kanaafuu wantoota akkasii kana fufunaantee miidhagsitee aartiitti dabaltee gara gabaatitti fidde ogummaa kana akkamitti itti seente? Diikoorii kana beektee waa uumuu nan jaalladha. Waan haaraa kana kireet gochuus nan jaalladha. Amma diikooriin yeroo baay'ee hin jira. Kan laallu immoo waan keenya iddoo tokko tokkotti hin ibsine. Hin ibsines hin jirus malee guutumaan guututti hin jiru ture. Amma waanuma faranjii kana bilijicii kana fooyyessu isumatu fooyya'aa deema malee waan Oromoo kun beektee hin mul'atu. Namni amma gaafa cidhaas qabu uffata aadaan godhadha. Uffata aadaa Oromootiin cidha koo godhadha jedha. Uffata aadaa Oromoo bareedee raawwatee gaafa deemu baakgiraawundiin duuba akkumaatu jette. Waan faranjii abaaboodhuma kana bira daruu filate. Waanuma akkasiiti. Maaliif kun maaf ta'a? Namichi sun bareeduudhaaf waan aadaa sana calanqisiisuudhaaf erga uffata aadaa uffate. Maaliif duubni isaa baakgiraawundiin kun aadaa hin taane? Diikoorii waan jedhamu kun? Keessa kootti uumame. Ka'een diikoorii wayii hiriyaan kee tokko cidha qaba ture. Akka itti jalqabe jechuudha. Cidha isaa sana siifan diikoorii irratti hojjetan jedhee. Waan tokko harkaan qabu. Waan bitas hin qabu, waan harkaan qabus hin qabu. Siifan hojjetan jedhee. Cidhichi isaa sanbata ture. Ani jimaata Finfinnee deemeen markaattoodha. Meeshaalee bitee dhufe. Bitee dhufeen uffata hodhamuu qabu qidaameen hodhe. Qidaameen hodhee wambarii misirroo kana kireeffadheen sanbata isaaf hojjedhe. Wambarii haa kireeffatu malee uffata jiru hundasumatu kireeffatu. Uffata hundaa kireetu godheen hodhisiiseen. Maal itti wannu markaatudha? Ubboo. Waan baay'ee waan achi faaya Oromoo fakkaatu waan aadaa fakkaatu baay'eetu jira. Deemeen bitee dhufee isaaf jalqabe. Achitti gaafa hojjedhu hiriyoonni koo baay'een arganii jaalatan. Achumarraan hojii kanatti seene beekte. Diikoorii kana gaafa hojjettu yaa waan tokko irratti dhaabbachuu hin qabdu. Amma aadaa ammayyaas nan hojjedha. Maaliif riittan gaafa diikoorii narraa barbaadu fedhii isaa sana guutuu hin qabu. Okay, amma fakkeenyaaf ammaan cidha qabaadhee gamme baakgiraawundii kiyya kana
meeshaalee aadaatiin gama kanaan fakkii kana naa hojjedhu. Gama kanaan fakkii kana naa hojjedhu ammayyeessitee yoo jedhe yaada kiyya gara diikooriitti jijjiirta. Yaada ati naan jette sana kan ati jette caalaa fooyyessee diikooriitti jijjiireen hojjedha. Wanti amma diikoorii gaafa jedhamu waanuma fiiksir ta'e waanuma murtaa'aa ta'e tokko. Waanuma callistii maxxansitu miti diikoorii. Ulfaataadha baay'ee yaaduu barbaada. Hojjetteetti illee diigda baay'ee. Indigda. Siitoo baanan maaliif achi deemtee raawwattee erga hojjettee booda irraa deemtee teessee raawwattee ilaaluu qabdi sirriitti waan hojjette sana. Ta'uu baannaan diigdee raawwattee akkaataa namichi itti barbaadu qofa osoo hin ta'in akkaataa inni barbaadu olitti miidhagsitee namni isa bira dhufe sun diikoorii inni hojjesiifate jedhee ana qofa osoo hin ta'in kan hojjete qofa osoo hin ta'in inni hojjesiifate jedhee abbaa sagantaas galateeffachuu qabu. Maaliif akkuma waliin jenne uffata aadaa uffatee duubni isaa yoo ammayya ta'e wal faalleessa. Haa ta'uuti yoo uffanni aadaa ta'e baagiraawundiin aadaa ta'uu qaba. Yoo uffanni isaa suufii ta'e baagiraawundiin yoo aadaa ta'e hin ta'u. Hin ta'u akkasittis wal faalleessa waan ta'eef aadaan aadaadhaan. Jalqabaan gaafa diikoorii naan jedhan uffanni keessa maa jedheen gaafadha. Amma diikoorii kootu diikoorii naa hojjedhu naan jedhanii aadaa moo ammayyaan jedheen gaafadha. Aadaadhaan yoo naan jedhe uffanni kee maalidhaan jedhan. Uffanni kee suufiidhaan naan jedhe hin ta'u hin jedhan. Hin ta'u. Maaliif? Uffanni kee kana ta'e kana taa'u kana ta'e kana taa'u waan ta'eef yoo uffanni kee suufii ta'e baagiraawundii ammayyaan hojjennaan jedhan. Yeroo itti yaada jijjiirsiisnus hin jira jechuudha beektee abbaa dhimmichaa kan abbaa sagantichaa. Maaliif wal faalleessuun qaba waan ta'eef walitti makamuun qaba waan ta'eef asii diikooriin koo aadaa kana miidhagsuudhaaf osoo itti fayyadamnee faaya keenya ilaalamee quufamu. Keessumattuu ani amma akka leecalloota akka yaadaatti kan sii kennu meeshaaleen aadaa yeroo irreechaa namoonni qaqqabatanii dhufan wantoota hedduu jira. Waan san irreecha dhufuurratti xiyyeeffannaa guddaatti goortee waan gujiitti jiru, waan boorana jiru, waan gara salaalee baadiyyaa keessa jiru. Gaafa irreechaa wantoota meeshaalee hedduudha uummata harkatti kan jiru. Wantoota san funaannadhu akka caalmaatti hojiin gahee kun bareeda. Malee Oromoon waan sagantaatti faayeffatu miti jireenyi dhumtisaa guutuunsaa faayaadhaan kan guutame waan ta'eef. Wanti Oromoon qabu tuqamee gonkumaa yoo dhumu. Faayi Oromoo jettamoo uffanni aadaa Oromoo jettamoo waan garaagaraa fayyadamtiitu miidhagsuu dandeessa waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf amma uffata godinaalee gaafa fudhannu uffata gujii kan irratti gochuu dandeenyu fakkeenyaaf uffata gaafa diizaayin godhan waan gujii asirraa yoo qabaate baagiraawundi isarratti waan gujii sana ibsuu qaba. Yoo abbaa gadaa ta'e waan abbaa gadaa sana dubarratti ibsuu qabda. Naannoodhuma keenya kan jiru barcumni hin jira, bokkuun wantoonni garaagaraa ciicuun hin jiru. Buqqeenis jira. Buqqee waa kana hunda waanuma qe'ee Oromoo jiru kana gara diikooriitti akkanatti jijjiirte ammayyo wajjin garaagarummaan ani parsanaalii akka nama tokkotti waan ilaale beektaa waanuma baadiyyaatti jiru natti fakkaate beektaa. Miira uumamaa of keessaa qaba. Naachuraalitii kan jedhamu kana ni mul'isa waan ta'eef diikooriin aadaa kun caalmaatti itti fufuu qaba. Diikooriiwwan ati hojjettu garaagarummaan isaanitti mimee maaliin diikooriiwwan hunduu tokkuma? Garaagara sagantaa kamirrattuu diikoorii hojjechuu hin dandeessa. Garuu diikooriin waltajjiidhaaf hojjettu jira. Diikooriin guyyaa dhalootaatiif hojjettu jira. Diikooriin cidhaaf hojjettu jira. Fakkeenyaaf amma guyyaa dhalootaatiif diikooriin hojjettu guyyaa gaa'ilaatiif hin ta'u. Kan waltajjiif hojjettu guyyaa dhalootaatiif hin ta'u. Hunduu diizaayinii mataasaa qaba. Hunduu waan iddoo sana jiru sana fakkaachuu qaba. Gammee egaa dargaggoota akka keetii kana dandeettii addaa qaban ogummaawwan xiyyeeffannaa ittiin kennamnee fi nama jiraachisuu nama nyaachisuu danda'an akka jiran muuxannoo ni ta'a jedhee si dhiyeesse. Bakka jirtanitti wantoota isin marsanii jiran lallaala gara maallaqaatti wantoonni jijjiiraman wantoota hedduutu jira. Gammee egaa kana caalaa gama ogummaa diikooriidhaanis gama ogummaa diijeedhaanis ogummaa aartii kanaanis cimtee sadarkaa guddaa akka geessu darbees uummata kana sirriitti akka tajaajiltu imaanaa guddaa sirraa qabna. Waamicha kiyya kabajuudhaan muuxannoo kee Riittaa Shooratti dargaggoota keenyaaf waan qooddeef guddaa galatoomsiin jira. Ayyee atis hojiin hojjedhu uummata biratti akka ibsuuf akkan piroomoot of godhu atis naaf yeroo keetiif guddaa galatoomi. Atis baay'ee hojii gaariirra jirta. Jabaadhu namoota bahuu qaban ammas baay'eetu jira. Akkasitti naannoftee raawwattee namoota waa hojjechuu danda'an waa kireet gochuu danda'an namoota immoo miidiyaa keessa turan immoo badanis nama baay'ee baasaa jirta. Hojii kanaan baay'ee itti fufeechuun barbaada. Galatoomii.